Nagaaf araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaa lafa qulqulluu jaalalli Waaqayyo Abbaa bakkaaf qixee isin jirteettu hundumaa keessan duukaa ta'u akkam jirtu. Bifa iddoo adda addaa teessanii toora onlaayiniidhaan bakka garaagaraa biyya garaagaraa kee teessanii na hordofaa kan jirtan ammas irra deebi'een jedhaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya isa ta'e nagaan bakkaaf qixee isin jirteetti isiniif haa baay'atu. Egaan yeroo darbee barumsa wal faana jalqabne akka turre ni yaadatama. Bara dhumaa fi deebii dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan jedhu wal duukaa qabannee jirra. Barumsa kana kutaa lama wal faana wal duukaa baranneerra. Isa kutaa lamaffaa yeroo darbee keessatti baroota qoqqoonnee dhufnee amma bara dukkanaatti ilaalle bara iddoo gurguddaa godha itti qoonnee ilaalaa jirra. Macaafa qulqulluu irra dhaabbachuudhumaan macaafa qulqulluu kee baroota adda addaatu jirannee barri kunis tokko lamaan qoqqoonnee jaaffaa yookaan bara dukkanaa ilaallee dhaabne bara dukkanaa baratti Waaqayyo jechaan turre baratti Waaqayyo dubbachaan turre ilmaan namaarraa haasaa dhaabeedha. Kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu bara jiru sana dhannee sunis waggaa 450 kan Waaqayyo callise yeroo itti Waaqayyo sagaleedhaanis abjuudhaanis wanta garaagaraan dubbachuu dhaabeedha yeroon suni. Haa ta'uyyuu malee yeroo sana keessatti kitaabota barreeffamanii jiru. Inni wal wajjin ilaalle kitaabonni bara sana barreeffaman garuu geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin waan hin barreeffamneef fudhatama kan hin qabneedha jennee wantoota garaagaraa kaafneera. Sababiin isaas inni wantoota ittiin kitaabni sun kufan yookaan macaafonni sun kufan macaafota 15 sun kufanii qabxii 4 ilaallee dhaabne gooftaa Yesuus kitaabota sana kiyaa fudhatee ittiin fayyadamne inni tokkoffaa irratti lammaffaa irratti immoo bartoonni gooftaas kitaaba bara sana keessaa fuudhanii ittiin fayyadamne inni sadaffaa irratti waldaa kiristaanaa bara ammaa kana jirtu yookaan waldaan kiristaanaa bara sana turtes kitaaba sana keessatti wantoota barreeffama ittiin fayyadamne inni dubbannee dhaabne. Haa ta'uyyuu inni afuraffaan jireenya qannoo yookaan jireenya bara baraatti galuudhaaf ammamtee caafame kun akka gahu macaafa qulqulluus nu gaha jedhee kan inni nuuf kaa'edha. Yohaannis boqonnaa 21 irra kan jiru illee ilaallee dhaabne. Egaan amma kana eeggan dubbadhee isa yeroo darbee si yaadachiisuudhaa fi kallattiidhaan gara barumsa keenya tooppikii isaa irraatti hin darbaa. Innis bara araaraati. Torbaffaa bara araaraatti ni qabattu warri qabattanii. Bara araaraa. Barri araaraa kuni bara nuyi amma keessa jirru kanadha. Barri kun bara araaraa jedhama. Bara Golgootaa jalqabee hanga irraatti bara araaraa yookaan bara waldaa kiristaanaa jedhamee waamama yookaan jedhamee beekama. Barri araaraa kun bara araaraa jechuu hin dandeenya tokko bara waldaa kiristaanaa jechuu hin dandeenya lama. Kunis eessaa kaaseetii bara Golgootaa irraa jalqabe. Golgoota jechuun yeroo itti Yesuus Kiristoos fannifame irraa ka'ee fannifame xumurameera yookaan raawwateera jedhee fakkeenyaaf wangeela Maatiyos keessaa yoo ilaalle wangeela Maatiyos boqonnaa 27:52 irraa kan jiru sana xumurameera jedhee hafuura isaa kenneedha. Iddoo sanaa kaasee barri kun bara araaraa jedhama yookaan kakuu haaraa inni nuyi jennu kun kakuun haaraanii bara kakuu haaraa wanta isin gargar baaftanii beekuu qabdanii kakuun haaraa kan inni dhaabate dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Macaafa qulqulluu garuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin isa dhaabate sanallee ni dubbata. Akkuma kana dabalataan illee kakuu haaraa jedhee macaafa qulqulluu keenya ittiin jalqabu wangeela Maatiyos boqonnaa 1 yookaan wangeela Maatiyosiin boqonnaa kakuu haaraa jedhee jalqaba. Sun bara kakuu haaraa garuu seera kakuu moofaatiin jiraatamu ture. Amma maalitti amma Yesuus Kiristoos dhufee seera sana nuuf gashee seericha waan irraa barbaachisu hundumaa xumuree kakuu sana dhiigaan dhaabee dhiiga isaatiin kakuun yeroo hundumaa dhiigaan dhaabata. Kakuun yeroo hundumaa maaliin dhaabata? Dhiigaan dhaabata waan ta'eef kakuu haaraa dhiiga isaatiin fannoo irratti dhiiga isaa dhangalee kakuu haaraa dhiiga isaa sanaan dhaabutti barri sun kakuu moofaa jedhama jechuudha. Kana beekuu qabdu. Egaa bara Golgootaa sana jalqabee amma har'aatti barri jiru bara waldaa kiristaanaa yookaan bara araaraa jenna. Akka itti beekama Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 45 ilaaluu dandeessu. Dabalataan isa duraa Ximiitiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 13 dubbifachuu dandeessu. Bara araaraa yookaan
amma keessa jirrudha. Bara amma keessa jirrudha. Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaaf yookaan gara bakka inni keessaa ba'ee mootummaa isaatti deebisuuf wantoota adda addaa godheera. Fakkeenyaaf seera kennuurraan kan nama fayyisu hin dandeenye raajota gurguddoo hedduu kaaseera. Kunis nama fayyisuu hin dandeenye kanneen akka Musee, Eliyaas fa'aa, Isaayyaas fa'aa namoota hedduu kaase. Garuu raajonni kaan kun seeronni kennaman kun maal gochuu hin dandeenye? Nama gara lafanni jalqaba keessaa ba'ee jannata sana keessatti yookaan lafa namni jalqaba ba'ee magaalittii keessatti biyya ishee bareedduu ishee dafquun hin jirre magaalittii gaafa hin jedhu immoo magaalaa biraa kan jedhu jannatuma sanaa hin jedhe biyya bareedduu sana lafa dafquun hin jirre lafa dadhabbiin hin jirre lafa itti jooruun itti xooruun hin jirre sanatti deebisuudhaaf Waaqayyo waan adda addaa godhe. Garuu deebi'uu hin dandeenye namni seera eegee deebi'uu hin dandeenye. Seerrittuma maal ta'edha Phaawulos gaafa dubbatu seerrittuma cubbuu bal'iseedha. Lafa seerri jirutti cubbuun hin babal'ite. Cubbuu babal'ise seerrichuu ittuma. Raajonni kaaniiru kanneen akka Musee fa'aa Waaqayyo wajjin face to face kan dhaabatanii haasa'an Eliyaas fa'aa raajota gurguddoo kanneen akka Isaayyaas fa'aa Hisqeel fa'aa ba'aa dhalootaa ciqilee tokko gam tokkoon yookaan kalee tokkoon ciisanii guyyaa 365 guutummaa ba'aa cubbuu dhalootaa kan baatan garuu kun hundumtuu deebisuu hin dandeenye. Isaanis dhala namaa fayyisuu fi bakka inni keessaa ba'e mootummaa Waaqayyootti deebisuu hin dandeenye. Kanaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa ergee isatti kan amanu hunduu akka fayyu godhe. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee abaduuf miti. Yohaannis boqonnaa 3:16. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti maal jaallate? Biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee abaduuf miti. Akkasitti bara araaraa nuuf ta'e jechuudha. Nuuf kennamuu Yesuus Kiristoos irraan kan ka'e yookaan biyya lafaa kanaaf kennamuu Yesuus Kiristoos irraan kan ka'e maal ta'e? Barri kun bara araaraa nuuf ta'e yookaan nuuf jedhame. Haa ta'uyyuu malee wanti nuyi beekuu akkam tokko jiru. Barri kun bara araaraati. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarsu isa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenna. Kunis Waaqayyo irra darba namoota itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Erga araara isaa kana immoo hadaraa nutti kennee Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5:18-19tti. Bara kana akka salphaatti arganne miti. Gatii guddaatu nutti ba'ee dhiigaan arganne. Amma gaa tokkicha ilma isaa erga kennee booddee isatti kan amma gaa namni seera eegee jiraachuu hin dandeenye. Maaliif? Namni seera sana dhibbatti eeguu waan dadhabeef dhibbatti eegee akka seera sun jedhutti jiraachuu waan dadhabeef darbee immoo achuma as dhufa cubbuun inni Daawit jedhu sun gadameessuma haadha koo keessatti iyyuu maal ta'u cubbamaan ture inni jedhu sun achi as dhufa gaafa ilaalamu gaafa yooma seera sana namni eegutu jiraate iyyuu cubbuu dhaalaa sana kee jalaa ba'uu hin danda'u namni qabu. Maalirraa? Idda addaamiin kan dhufate sanyii addaamirraa kan dhufe. Dhaloonniif namni idda addaamiif sanyii addaamirraa dhufe kamillee maal ta'uu hin danda'u? Sanyii kana kee adda ba'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu sanyii kanarraa adda ba'uu waan hin dandeenyeef cubbuu kanatti qulqullaa'uu waan hin dandeenyeef nama ammayyuu gidduu galee sabaaf Waaqa walitti kan araarsu namaaf Waaqa walitti kan araarsu hin argamne. Kanaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennee isa kenne kana immoo isumatti amanuudhaan mootummaa Waaqayyo akka dhaalu isumatti amannee isa jaallanne isaaf abboomamne akka inni jedhetti bullee isa duukaa jiraanne isa akka inni jedhetti adeemnee isa duukaatti of buufnee of lakkoofnee mootummaa Waaqayyo akka dhaaluuf carraa guddaa akkasumatti hojjennee miti. Isa inni hojjete lakkaa'annee haaleluyyaa. Kan hojjete kan dadhabe miti. Kan garafame, kan dhiitame, kan reebame, kan qullaa dhaabbate, kan salphinni garaagaraa, leeyyoon garaagaraa, wantoonni garaagaraa kan irratti ta'e kan biraa. Isuma sana akka waan kan keenyaatti lakkaa'anne itti amanuu keenya, hojii mafannoo isaatti amanuu keenya anaaf jedhee garafame, anaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe. Aboo waaqummaatu qabuudha. Akka waan qabata itti lakkaa'e tafaniitti illee lakkoofneedha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 yoo dubbistan gadhiise akka waan akka kosiitti lakkaa'e bifa humna waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessutu qabuudha. Bifa garbummaa uffatee bifa namummaa uffatee gad of deebise
gara keenyas dhufe kan dhuguma naaf gatuuf deebise, dhuguma naaf du'e, dhuguma naaf kabalame, dhuguma naaf reebame, dhuguma anaaf hojiin kun bakka cubbuu kootii isatu kaffale. Gatiin kaffaluu hin dandeenye, gochaan kaffaluu hin dandeenye, birriidhaan waan kamiin wanta ani kaffaluu hin dandeenye kan naaf kaffale. Isuma inni haaleluyyaa hojii manni hojjete takkaannee mootummaa waaqayyoo galuuf Kiristoosiin nu kenne. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa nutti kenne kana immoo hojii isaaf immoo fuudheeruudhaaf hojii araarsuu isaa kana, hojii fayyisuu isaa kana akka dabarsinuuf immoo biyya lafaa kana keessa maal ta'ani jiraan. Biyya lafaa kana keessa isa akka dabarsinuuf, hojicha akka dabarsinuuf, hojicha akka hojjennuuf bakka isaa buune ambaasaaddara Kiristoos taanee lafa kanarra akka jiraannuuf Yesuus Kiristoos maal godhe? Lafa kanarra nu kaa'e. Isa kana Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5:8 kaasee inni jiru kan inni dubbatu. Kanaafiyyuu barri ammaa kun egaa achees dhufa yoo ilaaltan waa'een bara kanaa raajota gurguddoo ilaallee dhokachaa tureeru. Keessumaa waa'een bara araaraa kana Daani'el fa'aa duraan dhokate. Daani'el fa'aa subaayiidhaan bara lakkaa turaniiru. Gadi fageenyaan kiyyan dhabu. Garuu subaayi jechuun waggaa 7 tokkoon lakkaa'u jechuudha. Subaayi tokko jechuun waggaa 7 jechuudha. 7 tokkoon lakkaa'u akka aadaa saba Israa'elitti. Amma subaayi amma 69tti lakkaa'aniiru. Subaayi kana booddee kana ta'a, kana booddee kana ta'a, kana booddee kana ta'a, kana booddee kana ta'a. Amma kana isa booddee subaayi 60 amma subaayi 70tti waaqayyo mul'ata kana bakka jetti agarsiisee subaayi 69 fi subaayi 70 gidduu garuu dhufee barri hin beekamne tokko dhufee gidduu gale. Warra kamiif warra araaratti agarsiisuu barbaadeef anaaf isiniif jedhee waaqayyo Daani'el fa'aa duraas dhusse. Amma subaayi 30tti arganiiru. Bira dabarsanii isa ammaa kana subaayiin 69 xumurameera. Subaayi tokko duwitti lafe biyyi lafaa kun xumuramuu fedhe. Subaayiin tokkoon hafte sun immoo waggaa 7. Subaayiin tokko inni irra waan ta'eef waggaa 7 haftee garuu yoo xiqqaate waggaa 2000 wayii jiraachaa jirra. Bara lakkoofsa hin qabne bara ammana jedhame lakkaa'uu isaa hin dandeenye dhufee gidduu gale. Maaliif ennaa waaqayyo tokkicha ilma isaa kenne biyya lafaa kana guutummaa ofitti araarsuu waan barbaadeef sababii nu fu'atee jiruuf waaqayyo maal godhe fidee isa dhoksee isaa yeroon isaa yeroo Ibroota akkee ta'e dhokfamee isa kaa'ame sana yeroo murameef yeroo geettidha. Yeroo murameef yeroo geetti mul'iseedha. Haaleluyyaa. Amma egaa nu bira dabarsee bara keenya kana booddee amma subaayi tokko inni afeeru kun bara dhiphinaa keetti dhanne ilaalla. Taddaanu keetti ilaalla. Bara ammaa kana keessa jiru garuu bara araaraa hidhee waaqayyo yookaan bara waldaa kiristaanaa Kiristoosiif fidee bu'uureessa. Egaa abboota waa tokko sitti bara amma keessa jirtuun kun bara araaraa. Bara nuyi keessa jiru kun baratti waaqayyo namoota hundumaaf garaa dhiifama. Namoota hundumaaf harka isaa bal'isee deebi'uu kan barbaadan deebisu. Bara araaraa baratti dhaloonni hundumtuu mootummaa waaqayyo zariin utuu waliin qoodin qomoon wantoota garaagaraa utuu waliin qoodin bara nuyi mootummaa waaqayyo balballi mootummaa waaqayyootti baname hundumti keenya balbala mootummaa waaqayyoo argannee jirudha. Haaleluyyaa. Barri kun maqaa salphaatti gatii dhiigaati. Gatiin dhiigaa immoo madaalli qaba. Addunyaa kanarraati dhiiga gaafa nama laattan in arjoomtu akkasumatti malee birriitti hin fudhattan. Kun sababii dhiigi gatiin isaa xiqqoo ta'eef miti. Yeroo tokko dubbadheera asirratti iddoo biraatti ta'uu na yaadadhu. Dubbachuu koo garuu na yaadadha. Sababii gatiin dhiigaa tilmaama hin qabneefiti. Sababii gatiin dhiigaa guddaa ta'eefiti. Namuma jaallattaniif lubbuu namaa hambisuudhaaf dhiiga laattu. Yeroo adda addaatti dhiiga laanna. Du'a haadholii hambifna jennee teessoo hambifna jennee dhiiga laanna. Kun maaliif dhiigaan lubbuun kan inni hafu namni kan inni hafu. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu keenya oolfate. Gatiin dhiigaa salphaa miti. Haaleluyyaa. Inni biraan 8ffaan bara dhiphinaati. Egaa barri araaraa kun gaafa xumuramu amma bara torba laalleerraa 8, 9, 10 ta'ee bara isa gurguddaa sadii nu hafe. Isa booddee biyyi lafaa kun xumuramti. Ittiin xumuramti. Barri inni ittiin xumuramus achumarra jiran ilaalla wal faana. Egaa bara kana ilaallee booddee gara waa biraatti darbina. Barri inni 8ffaan bara dhiphinaa waggaa 7ti. Gooftaan waldaa kiristaanaa erga ol butatee booda bara dhiphinaatu itti fufa. Dhiphina guddaa waggaa 7 jechuudha. Bara dhiphinaa yeroo jedhamu waanuma salphaa nutti fakkaachuu danda'a.
Garuu dhiphinni yeroo sana ta'uuf jiru hamma irratti biyya lafaa kee irratti ta'ee kan hin beeknedha. Tasuma bara sana amantii waan jedhamu biyya lafaarraa hin jiru. Sababni isaas warri amanan Kiristoosii wajjin gara Waaqaatti ol butamaniif. Waa'ee dhiphina guyyaa sanaa Gooftaan gaafa dubbatu akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24:9 garuu dubartoota ulfaa fi warra oolsaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Bara maaliitu fa'a? Bara dhiphinaa. Bara dhiphinaa kun immoo bara akkamiiti yoo ta'u? Amma egaa bara dhiphinaa kana Daani'el fa'a argina. Sammaa kana hin argine waa'ee waldaa kiristaanaa kana malee bara subaa'in tokko ishee nafteertu kun bara dhiphinaa isa amma nuyi jennu kanadha. Isa bira dabarsee subaa'ee 70 seentu kana keessa dhufee raawwata. Amma waldaan kiristaanaa bara araaraa keessa teessee eenyu eegaarti? Kiristoosiin eegaarti. Fayyisaa ishee isa ta'e. Misirroo ishee dhirsa ishee eegaa jirti. Dhirsa ishee kun immoo dhufee furata. Maal jira? Dhiphina sana jira. Guyyaan sun wayyuu mul'ata keetti illee guyyaa sana jira dhufee simbutadha. Yeroo rakkinni gidiraan biyya lafaatti dhufan immoo ishee jira dhufee simbutadha. Simbaasa, simfuradha. Kanaaf amma waldaan kiristaanaa maal eegaatti? Butamuu eegaa irraan butamuu, naxxaqamuu, ol ba'uu. Amma lammaffaa deebi'ee dhufu yookaan dhoksaatti deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos eegaa. Gaafa waldaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarraa hafuurri qulqulluu ol sokku hin butamna. Hundumti keenya gaafa butamnu jijjiiramnee akkaataa garaagaraan butamna. Isa kana booddeen laalla. Butamuun kunillee yookaan ol butamuun kunillee toora qaba yookaan duraa duuba qaba. Isa kana isa itti dhufna ni laalla. Amma garuu gaafa nuyi butamnu bara kanatti taansee borri yoo jennu ta'e iftaa yoo jennu ta'e bara akkasiiti yoo jennu ta'e illee guyyaatti barri kun yookaan barri araaraa kun xumuramu hin beekne yoo ta'e illee bara araaraa kanatti aanee kan jiru immoo bara maaliiti? Bara dhiphinaati. Barri dhiphinaa kun immoo warri qeettafatu biyya lafaa kana irratti yerootti hafuurri 666 dhibbatti hojjetu addunyaan kun mootummaa tokkootiin bulti. Amma addunyaan kun wanti isaan gochaa jiran hundinuu irraa jalaan gadi fageessanii yoo ilaaltan ol baaftanii gaggalgeessanii yoo ilaaltanii isaaf haala mijeeffachaa jiru. Waan hundumtuu xumurameeramu wantoota tokko tokko hordofti yoo taata akka mul'ata boqonnaa 13 tokko kaasee jiru isaarratti. Yerootti mootii tokkoon addunyaan kun bultuudha. Kanaaf amma bara sana birriin tokko wanti hundumtuu tokko dhiphina guddaatu biyya lafaa kanarratti maaliif yeroo sana fayyinni maali? Amma fayyinni garaadhaan amantiidhaan yeroo sana garuu billaadhaan ta'a fayyinni hin jijjiirama gosi fayyinaa. Yookaan akkaataan itti fayyina hin jijjiirama. Amma amanneema fayyina. Yeroo sana garuu amaneera jedhanii chaappaa sana fudhachuu hin jiru. In amantamoo in kaaddasiin jedha. Mallattoo kana hin fudhattamoo jedhee billaa qabatee sirra dhaabata. Yoo hin fudhadhu mallattoo kana itti morma keessarraa qaat godhee kuta. Yoo akkas ta'e mootummaa Waaqayyoo hin argatta. Bara kan bara dhiphinaa sana keessa. Waaqayyo garuu bara sana keessa hin jiraachisin. Bara butamuu isa jalqabaa kana Waaqayyo isiniif haa kennu. Carraan fayyuu yeroo sana baay'ee reeriidha. Baay'ee xiqqoodha. Carraan fayyinaa. Billaan ta'a yeroo sana kaan hin babbadu eetti kaan marga nyaatu kaan babbadanii waashaa keetti kan badanillee jiru. Bara dhiphinaa kana keessatti maal baqachuudhaaf ammagaa yeroo bara dhiphinaa kana mootummaan bulchu kun 666dha. Birriin waan hundumtuu maqaa kanaan attamamaa gabaa kee bituuf gurguruudhaaf waan kamitti fayyadamuudhaaf jiraachuudhaaf mallattoo kana fudhachuu qabdu. Gubaa harkaa yookaan adda irratti yookaan irree irratti fudhattu sanan fudhatta yoo ta'e jiraachuu hin dandeessanii. Kanaafiyyuu kana baqiisaaf maal ta'u warri kaan gara bowwaatti caakkaatti baqatu. Hin babbaqatu. Baala mukaa nyaatanii qoonqoodhaa dhumanii kaan boofaan iddamuu jira lalaa waashaa gurguddaa baraa gurguddaatti baqatu waan ta'eef. Wantoota garaa garaatiin haala adda addaatiin miidhamanii siqaa isaanii arganii akka itti carraan fayyinaa argachuu danda'u. Warri kaan immoo bineensa sanaan gorra'amanii yookaan wareegamanii argatu. Isa kana dhagaanii bara dhiphinaa kan hin jedhameef. Kanaaf Gooftaan Yesuus waa'ee bara dhiphinaa sana garuu dubartoota ulfaa fi warra oolsaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Maatiyos boqonnaa 24:9 kaasaa dubbisa. Guyyoonni sun baay'ee sodaachisa. Rakkinni akkasii biyya lafaa irratti ta'e hin beeku. Bara ilma namaa isa ta'e sana caala. Bara Nohii isa ta'e sana caala rakkinni kun. Siqaa'ii guddaadhaan, rakkina guddaadhaan, dhiphina guddaadhaan kee darbama.
lakkoofsa tokko. Yommus inni anatti dubbachaa ture. Yeroo sanatti Mikaa'el ergamaa inni guddichi ijoollee saba keef dhaabbatu in ka'a. Yeroon rakkinaas in ta'a. Sanyiin rakkinichaas erga sabni jiraachuutti ka'e jalqabee amma bara sanaatti argamee kan hin beekne in ta'edha. Daani'el boqonnaa lama lakkoofsa tokko irratti. Eegga barri uumamee kaasee dhiphinni akka sanaa rakkinni akka sanaa dhiigi akka galaanaatti biyya lafaa kanarratti yeroo lola'udha. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 21. Dhiphina guddaa rakkina guddaa akkasii keessa yeroo ta'utu jira. Barri inni salgaffaan bara waggaa 1000ti. Isa kanatti aansee bara waggaa dhiphinaa kanatti aansee egaan barri waggaa dhiphinaa kun waggaa 7 siin jedheera. Waggaa 7 kan subaayii tokko jedhama siin jedheera. Subaayii kana booddee bara waggaa 1000ti. Egaan bara dhiphinaa kana kiristaanonni warri dhugaatti Yesuus Kiristoos duukaa jiraatan, warri dhugaatti yaada Waaqayyoo keessa jiraatan, warri dhugaatti Waaqayyoof abboomanii isaaf jiraatan, isatti amananii jiran bara dhiphinaa kana ijaan argan hin butamu jala. Yaa inni kun yaadonni garaagaraa jiru akka doktariinitti. Garuu jalaa butamu sin buta jala jedha waan ta'eef sin fudhadha rakkina jalaa rakkina biyya lafaatti dhufu jalaa waan ta'eef hin butamu. Yeroo sana immoo isaan samii irratti maal hojjetu? Samii irratti wantoota garaagaraa badhaasa garaagaraa maaddii cidha walichaatti taa'ama gonfoo garaagaraatu godhama. Warra kamiif? Warra dhugaatti amma Waaqayyo wajjin jiruuf. Warra waa hundumaa dhiisanii Kiristoositti kutanii ciranii hafaniif. Yeroo sana isaan rakkina kana kayaa ol ba'anii samii irratti badhaasa adda addaa nyaata garaagaraa wantoota garaagaraa ta'a. Warri rakkina sana keessa jira garuu rakkina gurguddaa argusii jedheera. Amma gaafa rakkinni waggaa 7 kun xumuramu maal tattufaa qilleensarra kan jiran yookaan samiirra qulqulloonni Kiristoos wajjin gad dhufu lafa kanarratti nagaa ta'a seexanni sun qabamee hidhama. Inni waggaa 7 suniif gad dhiifame immoo bara dhiphinaa sanaaf gad dhiifame namoota dhiphisaa ture sun waggaa 1000f qabamee hidhama. Waggaa meeqaaf jedhe? Waggaa 1000f. Maaliif? Yesuus Kiristoos lafa kanarratti qulqulloota wajjin nu wajjin dhufee lafa kanarratti face to face akkuma dhala namaatti mootii ta'e mootii akka kan Ameerikaa fa'aa ta'e jechuudha. Mootii dhumatee caasaa diriirfatee bulcha waan ta'eef waggaa 1000f yeroo sana bineensichi qabamee hidhama. Baay'ee kan isin bara dhiphinaa sana keessa kaa'anii Kiristoos sobaaf raajii sobaa kan jedhaman jiru. Kiristoos sobaa raajii sobaa isaanis dhiyootti of fakkeessu Sillaaseetti of fakkeessu maqaa abbaa kan jedhamu kana qulqulleessanii akkuma kana raajii sobaa Kiristoos sobaa fi seexanicha. Raajiin sobaa sun maayidee raajaa maqaa isaanii Kiristoos mana qulqullummaa Solomoon keessa jiru sanaanidha. Waa'ee Kiristoos sobaa sana antiikriisti seenu sana waa'ee antiikriisti sana gadi fageenyaan beekaa kee galuu gadi galuu dhiisi akkuma isinii galuuf raafii isaa dubbadhe. Waa'ee isa raajii antiikriisti yookaan opposiitii Kiristoos ta'ee mul'ate yookaan biyya lafaa kanarratti argame kana raajii inni maqaa isaatiin dinqii garaagaraa godha. Maal raajii sobaan sun? Humna immoo lamaan isaanii haa argatu jawwicharraa argatu. Dinqii garaagaraa godha. Milikkita adda addaa godha. Milikitanni godhu fakkii dhaabeetii akka fakkii naasoo fa'aa godha. Wantoota garaagaraa godha gaa. Haa ta'u iyyuu malee Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu warra lamaan kana raajicha sobaaf Kiristoos sobaa sana abidduma bara baraatti gad darbata. Waggaa 100f seexanicha yookaan daabiloosiin dursanii abidda lixuudhaan warri kam raajii sobaaf Kiristoos sobaa warri yeroo sana bara dhiphinaa sana kaa'anii namoota baay'ee dogoggorsan dinqii milikkita garaagaraa godhanii abidda waaqaa buusanii waan garaagaraa godhan suni Kiristoos isa sobaa fi raajii inni sobaa suni seexanicha isa gad darbatame sana inni qabamee hidhama inni gad darbatame. Isaan sun garuu mootummaa seexanaa yookaan abidda bara baraa sanatti gad darbatamu. Maal keetti abiddichi gaannam keetti ibiddi bara baraa
garaa keetti gad darbatamu. Inni sun qabamee dhama waggaa 1,000 yerootti Yesuus Kiristoos booda. Qulqulloonni waggaa 7 Waaqa irra turanii dhiphina waggaa 7 erga raawwatee booda bara waggaa 1,000 itti fufa. Bara kana keessatti Yesuus Kiristoos fuulaa fuulatti dhufee mootii ta'ee waggaa 1,000 biyya lafaa kana guutummaa ishee bulcha. Yeroo kana namniif bineensi, beelladiif bineensi wanti hundumtu wal keessa jiraatu. Walitti hin bu'an. Yesuus mootii nagaa inni ta'e bulchaa waan jiruuf wanti hundumtu nagaa ta'a. Mi'i waraanaa ammaa kun hundi isaa yeroos mi'a hojiitti deebi'a. Wanti hundumtu mootii nagaatu bulcha Kiristoos waan ta'eef Kiristoos jechuun nagaa jechuudha islamayyuu mootii nagaadha waan ta'eef mootiin nagaa kun waan bulchaa jiruuf marrataaf ijoollee walii wajjin taphatu. Wal tuquun hin jiru. Wanti hundumtu nagaa. Laftis ulfina waaqayyoon guutti isee jiraatu mirkanaa dhibbatti yeroo sanatti ajallinniif ammeenya abaarsi arfiiduu isa dhumaatiin caba. Arfiin abaarsaa isa dhumaatiin abaarsi matumaan jiru. Wanti hojiin jallina hojiin xibaaraa seexanaa kamillee yeroo bara sana keessa tasumaan jiraatu. Isa dhumaa waaqayyo hojii seexanaa isa dhumaa diiga. Dhibbatti nagaa ta'a. Oolaaf qeerransa olumaa wajjin jiraatu. Akka bara Nooyi bidiruu waaqayyoo bidiruu Nooyi sanatti nammanii jechuudha. Wal nyaachuu wal tuquun hin jiru. Ijoolleen boofaa wajjin jiru jechuudha. Qeerransa wajjin waa hundumaa wajjin jiraatu. Warra madiina ta'anii wal nyaatan yeroo sana kaa'atu. Mi'i waraanaa kun kanneen akka niwukilaar boombii meeshaa wantoota adda addaa amma addunyaan kun hojjettee ittiin wal sodaachisaaf walas bookkaatu. Ammallee hunduma isheeyyuu waaqayyo harkaa fuudhee lafa kaa'ee. Xiqqooma fuulli koronaa adeetti kennee hundumaayyuu irraanfachiiseera hundumtuu raafamaa jira. Kan isaa ittiin as bookkaaniif walas faraarraan sun hundumtuu mi'a qottootaa baarra shaafaa ta'a yeroo sana qottoo fa'aa ta'a itti wanta ittiin lafa qotamu ta'a. Inni yeroo sana nagaa bu'a lolli hin jiru nagaa dhibbatti bu'ee hojjeta. Haa ta'uyyuu malee bara waggaa 1,000 kana immoo gosa lamatu jira namoota gosa lamatu jira. Isaan isitti himu. Gosa tokkoffaanii mootummaa waggaa 1,000 keessa namoota gosa lamatu jira. Gosa tokkoffaanii warra Kiristoos duukaa waggaa 7 waaqarra turanii badhaasa adda addaa fudhachaa turan warra butamuu jalqabaa keessaa argatanidha. Isaan kun qaama jijjiiramaa qaama waaqarraatiin jiraatu. Warrooti akkasii kun baallee baasanii barrisuu galaanni tulluun manni cufaanii fi kaakaafaan isaan dhorkuu hin danda'u. Barrisanii bakka garaa isaanii ga'anii deebi'u. Kanaaf konkolaataa doonii xiyyaara yaabuu isaan hin barbaachisu. Qonna kamii warra butamuu jalqabaa eegaa jiranneerra yookaan dhufaatii dhoksaatti Yesuus Kiristoos dhufuu eegaa jiranneerra. Kanaaf warri isa duukaa carraa butamuu jalqabaa kan argannee ol baanu qilleensarra waggaa 7 warri jiraannu waggaa 7 badhaasa adda addaa fudhannee gaafa deemnu sanyii nuyi jijjiiramneeti waan ta'eef qaama waaqarraatiin qaama jijjiiramaadhaan dhufna waan ta'eef qaamni geeddarame immoo haaleluyyaa iddoo kana gaafa dubbisu keessi koonaara wiibaa heloon doomama jireenya keenyaaf gammachuu gad dhugaa gammachuu garaa keessa keenya jirtu hoggad galanni waaqayyoofatu yeroo sana warri jiran bara sana warri achi gadi gaafa dhufnu makiinaa yaabuun hin barbaachisu. Asii kaanee Ameerikaa dhaquuf asii kaanee Itoophiyaa kaanee Saudi Arabiyaa dhaquuf Dubaayin dhaquuf makiinaan hin barbaachisu. Baallee babaafnee barrifna yeroo sana. Galaanni dhorkuu hin danda'u. Manni cufaan dhorkuu hin danda'u. Tulluun dhorkuu hin danda'u. Hin barrifna yeroo sana. Tokko gosa jijjiiramaa kan qaban gosa addaa kan qaban wanti kam dura dhaabachuu kan hin dandeenye. Bakka asumaa kaanee lafa yaadne keenya deemina. Barrifnee machuudha. Birriin dhabee lafa akkasii tiraanspoortiin waan akkasii hin jiru wanti dhorku tokko illee hin jiru. Qaama maaliin jirra waan ta'eef qaama jijjiiramaan jirra waan ta'eef gosti tokko gosa jijjiiramaa qaama jijjiiramaan jiranii. Gosti warri lammaffaan immoo gidiraa guddicha waggaa 7 keessa bifa adda addaatiin bosonatti baqachuun baala mukaa nyaatanii hallayyaa yookaan boolla adda addaatti baqachuun kan bineensicha jalaa afantu qaamuma addaamummaa fi qaama foonummaa kanaan kan jiraatantu jiru. Isaan kun wal fuudhuu walitti heerumuu akka warra qaama jijjiiramaan jiranii sanatti bakka yaadan ga'uu waan hin dandeenyeef gargaarsa konkolaataa xiyyaaraa fi doonii isaan barbaachisan. Gosti lammaffaan immoo warra kamiidha? Warra amma waggaa 7 bara dhiphinaa sana keessa isiitti meerasita kan baraatti badanii caakkaa adda addaatti badanii maaloo godhu? Waan nyaatan baala mukaa nyaatanii
baala mukaa nyaatanii wantoota garaa garaa nyaatanii. Siqaayii guddaa arganii warri bineensicha sana jalaatii afan yookaan warri bineensa sana jalaatii ba'an waggaa torbaasuu wantoota garaa garaan boolla kee dhokatanii waashaa adda addaa waan garaa garaa kee dhokatanii afan suni gaafa mootiin nagaa dhufee biyyi nagaa ta'uu isaan hin deebi'u qaama addaa'ummaa akkuma isaanii kaleatti deemu. Hin fuudhuu wal heerumuu walirraa dhashanii dhalanii dhufanii fuudhuu jalqabu. Warri qaama jijjiiramaan jiran sun garuu qaama waaqarraatti hin jijjiira. Kanaaf isaan fuudhuus heerumuus hin danda'an qaama jijjiiramaadha warri jiran sun. Amma gosa garaa garaa lamatu wal keessa jiraata biyyuma lafaa kana irratti waggaa meeqaaf waggaa 1,000 yeroo Kiristoos Yesuus dhufee moo. Kana keessatti warri qaama jijjiiramaadhaan jiran sun hin fuudhan hin heeruman. Warri qaama jijjiiramaan hin jirre qaama addaa'ummaan jiran sun garuu dhufanii fuudhanii heerumuu walitti heerumsiifatu dhufanii fuudhanii dhalanii wal dhachuu jalqabu jechuudha. Gidiraa guddicha waggaa 7 keessa akkaataa adda addaan keessumaa bosonatti galanii mallattoo sana 600 yookaan 666 fudhachuu hidhanii baalaa fi ija mukeenii nyaatanii kan hafanii fi qalaman kan fayyan illee ni jiru. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 dubbifadhaasa kanaaf guyyaa sanatti fayyinee fi badiisni kun yookiin duuti kan ta'u mallattoo sana fudhachuu fi fudhachuu dhiisuudhaan. Warri mallattoo sana fudhate kan seexanichaa ta'u. Warri mallattoo sana didan garuu kan waaqayyoo ta'u. Mallattoo sana didanii jiraachuuf ayyama hin qaban. Yoo argaman akka fudhataniif dirqisiifamu. Yoo didan mormatu irraa jita. Kanaaf filannoo isaan qaban qalamuu yookaan immoo biyya isaa naannoo keessa hawaasa keessa baqatanii bakka namni isaan hin arginetti allayyaa adda addaatti galuudha. Sanaaf kanaan ta'a jechuudha fayyinni yeroo sana yookiin qabillaadhaan qalamuudhaan ta'a. Mormata irraa citee fayyu yookiin immoo baqatanii baraa keessatti galuudha. Isaan kun kan dhufanii deebi'anii fuudhanii heerumuu jalqabu jechuudha. Egaa barri kun egaa waggaan 1,000 booddee maaltu ta'a? Bara mootummaa bara baraa yookaan lafa haaraaf waaqa haaraatu ta'a. Mootummaa waaqayyoo isa eenyu isa guyyaa dhumaatti eeggannoo kanatu ta'a. Inni immoo akkamitti ta'a? Wal qabatee jira cheeniinsaa waan ta'eef akkaataan itti walitti hidhamee jiruun dubbadheen daqiiqaa 30 isin jalaan dabarsu dhiiraa adaraa keessa na dhaggeeffadhaa. Beekaan kadhachaa turredheen jalqaba kan nu kadhachaa jiru ijoolleen kun hodeen kadhata beekaa dhiise kallattii maan barumsa gootti fufee barumsa goo laachuudhaaf yeroo darbe sababii yeroo darbe nu jalaa yeroon keenya 2-3 gubateera. Waasappii koo hiireerii godhatee ture kanaaf appeetti sin taa'ee hin arganne. Kanaaf inni kallattiidhumaan barumsa koo kana isin qaqqabsiisuudhaaf itti darbe. Cheenii qaba waan ta'eef bara kana xumurree torbee dhuftuu waaqayyoo namaaf abdii gurguddaa inni kenne ilaalla waan ta'eef na hordofaa. Egaa amma waggaa 1,000 sana booddee akkamitti mootummaa bara baraatti darbina yookaan bara haaraa waaqa haaraaf lafa haaraa sanatti akkamitti darbina seenu kana isinii kaasa. Amma gosti warri nama ta'anii addaamummaadhaan jiranii caakkaatti baqatanii gaafa Yesuus Kiristoos waggaa 1,000 bituu moo dhufu biyya lafaa kanarratti isaan achi ol dhufu gara namummaa kanatti siin jedheera. Isaan dhufanii maal godhu? Fuudhanii dhashoo qabu ijoolleen isaanii waggaa 1,000 keessatti nama hedduu wal horu waan ta'eef gogiif maagog warra macaafa qulqulluun ijoollee isaanii sana ta'u. Ijoollee warra bara dhiphinaa kana dhufanii dhashanii jalaa hafanii dhufanii dhashanii wal dhalaniinti seexanitti dhufee yaada garaa isaanii waggaan 1,000 gaafa xumuramu fudhu yaada garaa isaanii dhufee argata. Isaan mootii mana gaaddatan ijoolleen bara sana keessatti dhiphina warri isaanii haagilee baabiliin isaanii hin argine. Isuma dhufanii dhalatan maal dhalatan? Nagaatti dhalatan kan bulchaaru mootii nagaati. Kan dhiphinni lolli jiraan beekan waa'ee lolaan beekan waa'ee rakkinaan beekan waa'ee siqiqiin beekan wantoota kanaan dura taa'aa turan beekan maaliif ennaa mootii mana nagaa keessa dhufanii dhalatanii wanti hundumtuu bashbashaa qeerransi nama nyaataan beekan isaan boofii nama iddaan beekanii maaliif nagaa keessa dhufanii dhalatan waan ta'eef. Kanaafiyyuu isaanii dhufee seexan sun yaada garaa isaanii dhufee maayidha isa subil qaba isa yaadsaa garaa isaanii argata namichuma sanyii yuutii kanatu sun bulchaa jedhee kottaa namicha lalollee mootummaa harkaa furannaa jedhee dhufee yaada isaanii kakaasaa isa booddee maal callumadee bara baraan nama tokko kan inni bushaa'u maaliif mootii kan bulchaa jiru Kiristoos Yesuus waan ta'eef callumadee nama tokko kan callumadee bushaa jedhee maal godhamu lola sarratti kaasu. Darbee sana warra lammaffaa immoo bifa garaa garaan gonfoo kan dhaban samii kanarratti hojiin isaa jalaa gubatee lubbumaan kan hafan
gaafa achi as deebiin warri kaan gonfoo qabu warri kaan immoo gonfoo warri hin qabne sun immoo mootiin keessa wal caalcala tokkoof badhaasa kenne siin dhowwate yaada garaa isaanii dhufee isaanii sossobee isaanii sitti dabala isa booddee Yesuus Kiristoos loluudhaaf bu'u sanyiin sun sanyii Googiif Maagog jedhamu bara sana jechuudha. Googiif Maagog kanaan biyyi lafaa kun hin birbada yeroo isaan Kiristoos loluuf ba'an Kiristoos abidda afaan isaa keessaa ba'uun xab isaan godha. Isa booddee firdii adii yookaan barcuma adii dhaabbataa firdii qulqulluu yookaan firdii adii barcuma adiin dhaabbatee mootummaa waaqayyootti kaan galan mootummaa waaqayyootti galu kaan badiisa bara baraatti galan yeroo sana badiisa bara baraatti galu. Akkasittiin dhufee mootummaa waaqayyoo qaba. Egaa bara mootummaa bara baraa yookaan bara lafa haaraa fi waaqa haaraa Kiristoos erga waggaa 1,000 moo'ee booda dhaloonni bara waggaa 1,000 keessatti dhalatan seexanitti sammuu isaanii qabata. Isa booda dhaloonni sun akkamitti Yesuus Kiristoos inni jedhamu kun waggaa amma kana dheeratu cal jedhee nu bulcha jedhanii Yesuus irratti lolabanuuf wal ijaaru. Yeroo sana abiddi waaqa keessaa ba'ee dhaloota hamoo seexan yaada garaa isaanii argatee fi seexana sana xabu isaan godha. Wangeela mul'ata Yohaannis jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:7 kaastanii hanga 10 dubbifadhaa. Isa booda firdii adiin dhaabbatee qulqulloonni gara jireenya bara baraatti kan ittiin darbanidha. Yookaan kan ittiin darbinuun mul'ata boqonnaa 20:1 kaasee hanga 10 yeroo bara dhumaa kana barannu yeroo waa'ee bara dhumaa kana ilaallu mul'ata kana hojii wal qaba. Mul'ataaf Daani'eliin yoo ilaaltan bareedaadha. Kana caalaatti isiniif adeema waan ta'eef mootummaan bara baraa uumamuu biyya lafaa duraa kaastee kan warra qulqullootaaf harka waaqayyoon qophoofteedha. Bakki kun bakka bara baraan qulqulloonni itti boqotanii fi bakka itti qulqulloonni waaqayyo isaanii ilaalaa waaqessanidha. Mootummaa bara baraatti keessatti darbina. Egaan barri gurguddaan kudhan jiran kun bara kanadha. Kana keessatti bara kana eegnee barri kun maal ta'uu fedha garamitti adeemuu fedhannee akkaataa bara kanaa qorree ilaallee jireenya keenya haaressaa deemuun qalbii keenya haaressaa deemuun gahee keenya waaqayyo sana eebbisu isa dhuftu waaqayyo namaaf abdii gurguddaa sadii kenne kan jedhu waliin ilaallaa achirraa jalqabnee isa booddee gara main topic keenyaatti adeemaa deemna. Kanaaf na hordofaa waaqayyo sana eebbisu siitin dheeressu kan itti nu kadhatamaa waan ta'eef isuma kadhatamaa kana jabeesseen darba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun dubbiin kun hafuurri kun maqaa Yesuus hafuura keessan jechuun jireenya keessan jechuun wal hargatu dubbiin kun isin hargatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nama gaafa sagalee kana dhaggeeffattanii jireenyi keessan jijjiiramu qalbiin keessan hafuurri keessan jijjiiramu qophaa mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa jireenya bara baraadhaaf qophaa hafuurri keessan qalbiin keessan jireenyi keessan hafuurri isin keessa yeroo maqaa Yesuus sagalee kanaan dubbii kana dammaquu galanni ulfinni isaa sassabamee waaqayyo haa ta'u ulfaadhaa waaqayyo isin eebbisu guyyaa gaarii obboleessa keessan